دكتوريتي fudhattee jirtu. Amma waa'een talaa irraa gara barumsaatti deebite maamila itaati. Himmiin bal yaa rabbi dhaadhiise. Obboleessa kiyya kanarra guddaatii jette akkamitti mucayyoo isaa obboleessatti Amma kennanii. akkuma gisee mana dhufanii mana Obboleessa warra soddaa kiyyaadha. dhufan waa harka qabatanii dhufan san eega intala barbaadde tiktook illee sira namni manuma jedha waa gattuq egaa waan waa harka qullaa dhufanii mana soddaa waa gattuq kan Obbeessi booda dubbannaa dhufaatii kee laallee. akkas. Asli dhugaa rabbi dhuguma bar ani jaarummaa ergachuu Ati barbaada. yooma mana kana dhuftu maaliif harka Harkaan duwwaa dhufta deddeebi. qoy? Asli wallahi jaarummaa ergachuu barbaada. Amma mucayyoon Eega waa Harkaan gattuq deddeebi jedha mee bara harkaan kana deddeebi. waan mana seentaa bara harka qullaa dhaqanii mana soddaa. wallahi gabbaran kennaan. In Mee gabbara. No, gambaran kenne, dhugaa gambaran isa kenne. jaalatta Mana, jechuudha. Dhuguma ile isa mana seenaa waa jaalatta. kennu Obsa, taama. obsa, dhuguma isa jaalatta. Dhuguma isa kabajja. Dhuguma mootuyyuu isaa dheebuu qabda. Mucayyoo isaatiif illee dheebuu qabda. Mee waa gattu waan bareedu. Laa warwaatan barbaachisu kun na fedhudha Ati soddaa taana. tuji Ana na namichi jirullee intalatiyya jaalate gaffar. kabaja soddaa waan mana soddaa buna waan bunaa fi soo wannoo jimaa qabatanii dhaqanii mana soddaa waa gattu ikaama. Akka maal goota warra soddaati. Doktorii kiyya abbaa manaa taatee hunda taatee naa jiraattee dhajjitee ammoo namicha tuujii jedhamu kana namicha kaawwiyaa godhaa jiru kana kaawwiyaa Kun jireenya ofii jijjiiruu taphataaf jedhaa jiran. Inni kun maali? ammoo rabbi sinniis wallahi ani aslii kiyya naa jiraadha. Baal carri sibbata hundoo. Calqabdee maa dhiifte carri sibbata? Ani bari sanyii takka hunda Oromoodha. Asirratti osoo hin ta'ini aslii jechuun dhugaa rabbii jiruu teennaa ni jaalannaan ni kabajnaan obboleessa kabajaatii bara asliin. Dhugaa rabbii. Akkanuma jechuun yeroo akkana jechuun yeroo dhufan akkanuma jedhani sirriidha jedhi kasuun. Namni hedduun akkasuma jedha. Wallahi asliin nu jirudha. Hin jaalannaani asliin kenna. Bakka asitti haa tolu waayee. Asli si jaalannaa ani ammoo hin taphadha ammoo mucayyoo yoo naa kennite taate anis arsiidhaani ani arsii keessa ani eenyu akka ta'e na beektaa. Kottu bu'i ganarra. Maal gootu mucaa wanti jaarsarra. Kaminni inni Dararuu fi asii Ameerikaa achi geessitee birriin si fide biyya baqaatee si fide jettee miskiin akka isiitii kenna. jette. Doktor Irriba si qabaa jiraa? Atilee deemi kaawwiyaa kee dalagadhu. Go. Baasha luluqqii isaa meeqa isin biraa ga'e hafe? Maasho. Habiibti. Tarsa isillee. Innuun bakka takka isii gabuuse. Viidiyoon baname natti. Eenyu gabuuse viidiyoon natti baname. Jupiter Habibi.
ايوه ذا بلاك ذا مبارك ذا دكتور ذا جوبيتر ذا سودا نقلشا 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 اوكي نقلشي نقا سعودي كي نقلشو كوفياتك انت وكوفيات انت ور جوبيتر اتيكو حق رمضان اللي كان تباركم كي جوبيتر وفي سوداتا انا جتا وفي حق رمضان كنتو وان بريدا وان قبينا وقماشيتم كنتو المبيا غندا سيتا وقتي بنا كان الافتا ليش كده ما ينفع ما ينفع. ربنا كثير جبين والله قد واحد والله مجيو يونا غنتي والله ربين سي كاكلاني يوني بسو هغم اكا قدي سنبيتا ميغا قديت والله مجيو جالتيني بس سلام والله عليكم دكتور. والله عليكم السلام isi fakkaati baada wayii mucayyoon sun باي Maaliif جالتي qaallichi murtiitti waa fuudhan hin beeku. abboosi مرضي مال يا رب larraa gad buusi kana Allakki annaga buusa sima dhiiraa jala أبيرا sana أبار fatte قوسا ilmoon أبيرا dhiiraa soddatti sagalee ol fuutee abbeera dubbatti. akkam hayyee abbeeraa kiyya akkamitti أبيرا مجتيت hayyee dhiifama gaafadhe wallahi afuuna lillahi Afoo inna illaa dhiifamarraa hafaati. wallahi mucayyoon isa fakkaatti في قدنا وقديسي ايه قديسي وا wallahi jaaladhe mucayyoon akka nu harkaa جالا اللي أركضوا ونوم تي قديسي أتي غافا وافورا تو أكتنا متين كتابا غافا بشان جالا doktor siira kadha wallahi waa iddoo gadii ta'anii mucayyoo jaaladhe amma jaarummaa sitti ergadha أيه وقديسي أكاسي أمانوسي إنجري برا ومتي كو قديسي Soddaa afaan qullaan godhina waan isaan أفان hin دواء jedhan نوسي رقا أنا ilmoo أدفو leencallee taatu gallakkisa. إيه أنا أدفو قديسي وانتي كو kabiraatiin dhufu kabiraa إيه guddaa saniin dhufu إيه Kama قد هذا feetanii قديسي dhufaa uma وقديسي ofirraa أكاسي buusa. أمان wallahi mucayyoo jaaladhe afoina lillahi ammoo أكاسي أمان وقديسي waa takka yoo balleesse saudi dhiifama wallahi Dhiifamarraa hafaati. wallahi mucayyoo jaaladhe ani hin kadhadha jaarummaa ergadha Kennitanii isin gurraa hin dhageettanii. jaarummaa ergadha jaarsa ergadha wallahi ani akka نانو إمام تيك توك رجلا قال فاتي جارتو ما يرقدتو وقديسي سنجن نيبر Kabaja soddaatiif soddaa waa dubbatee noo uriidha. Waan isaan isin hin jedhan yoo leencillee keessaa koko ilmoo leencaa jala darba. wallahi gadhiisa rakkoon qaba ammoo waa takka Dafaa rakkinni gadhiisaa kiyya kaawwadlaa jettanii kakatinaati ji'a لا suuraa قديسي كاتي دبنا قديسي كاتي دبنا manni wallahi mucayyoo ni baafadha mucayyoo baafadhaa mucayyoo biyya alaa kana namira dhufti mucayyoo qori maatii ameerika ma jira jedhanii ameerika ma jiraate dullachuu irraan dhalanne maatii obsa qaburra dhalatte wallahi obsa akkasi ani maatii akkasii irraa dhaladhe ani sarsiidhaaf ameerika miti jaannata keessoo jiraate ka isiitaanitti wallahi maatii adaba qabnurraa dhalanne barnu hundi keenna laa istaayilii ameerikaa kanaan diyaaspooraan dhalamee qaduurummaa irraa fudhattee itti ulfeessitee gatte. Beekama gurbummaa bichaa viidiyoon uummata kafitti. Ameerikaa jira jennaan bar sindidduu dhalalleen sindidduu warrillee sin dhoggatu. No, ani Ameerikummaa osoo hin ta'ini muslimummaa yookaan ammoo gosa tiyya waan taateef dhiiga tiyya sanyii tiyya waan taateef mucayyoon hin jaaladhan Ati amma soddaa waasiin jedhee hagammaa soddaa afaan gogaa teessifte kun mucayyoo yuun horattu dhiisi. Adaba soddaa waa kenniif hin jenne bara tola faranji balleesse habiibi Ameerikaa maal hojjennu maal asli Oromiyaa maalirra keetti amma kana kun maali?
Ammoo Kom qaaddichi oduu baay'ata bakka intala teennaan ta'uu dhiisi doktoritti hin kennin. gifti galarii kan tuqu yoo barbaadde kunoo kanuma tuqi jalli kunoo. Isinirraa ba'u. Hin bahin kunoo bakkuma ja'a kana kan tuqi gifti galarii kana kasaa. Isimmaanuu har'a booda isimmaanuu si waakkatti amma booda sagalee tiyya dhageette. Wallaahi Maa'e yoo isiin si waakkatin an dhiiraa miti. deemi akkasiin na waakkattu godhi na agarsiisi eeyye. Dhabxa. Deemi na agarsiisi. Akka ansi amanu godhi kunoo. Isilleen Kaayiroo jirti. Atillee Ameerikaa jirta. Wandeena heeti. Naas fararra'uu barbaada. Daa'ima beera kiisin giita kan halkan guutuu viidiyoo ilaalaa bultu san seete. Istaayilii warra Ameerikaati kun. Koofii abi kiisin ki qurxummii urkaditeeti miskiinam viidiyoo ilaalaa bultu san si fakkaate habibi. Hin danda'amu jedhaan. Soomanni akkam Sunniin bar isin jaalatee osoo hin taane hedduun isaanii akka ta'an ta'anii jireenya ofii jijjiiruufi. Wanda ishee isaa illee wal viidiyoo isinitti haasaniif tana maaltu isii dhibe haadha abbaa jira birrii fidaa malee waa'ee birrii gara kanaa fide inatti kennaniin beektu. teessee nyaachuu qofa. Gattiki soddaa taana gattiki gifti galaarii guuti Doktor soddaa jirta taana hoyyette gattiki gifti galaarii guuti in taana achi yoo deeme anaayyuu bareeda ilmoon tiyya na hawaamtu yoo achi deemte. Obsaa gattiki kenni. Salaam alaikum Suudi. doktor. Akkam jirtan Suudi. fayyaadha Waalaikum. Suudi. Suudi. Abbaa mucattiin tun teessanii baay'ee haftaamidha. Amma makkaa kanatti hijaaba kana, shiita kana, uffata shamarranii babbareedaa kana gurgurtii, uffata aadaa kana gurgurtii, meeshaa aadaa waa hunda biyyarraa namaa fidde minaamin. Mee kasiin jedhu ganda keessa san dhufee ni ka hidhatu barbaadamaa jetta gabbara tola nagoota. Abbatti. Eh? Foloo godhaan warra maqaa hadhaa'e kana namni barbaadan makkaan iida kanatti uffata iidaa warri barbaadan waan iidaa uffata aadaa ka amantii hijaaba maal kanneen warri barbaadan rafmaa foloo godha. Maal jettaa suudi? Amma tokko malee ka isiinuu rabbi carraa kee gara kee godhe nagaan qabbanaan jiraatti ni kaaye. Qabbaneeffattee jetta? Gaarii. Dubartiin jaartii lammaffaa singalchu abadan obsaa singalchu abadan yoo waa kennite malee edaan an beeytu. An Ameerika ma jiraatan hin naman galchuu bar qaalee qaalno habibi. Wallaahi yoo giiftii kennite malee singalchu kakadhe. Waa wayyaa kennu ilmooleen callee taatu. Waa kenni sitti bakka gidee lama carraa sii kenna hin didde humnaan fudhanaan jettee barratti dhaadattee intarati. Sagalee isiin dhageettuu naan jettee rakkoon qabu fudhu dubartiin tapha nyaaphati. Garuu Carraa kee taatu. adaba abbaa waa kenni. Ani nama hiree ilmoo xiyyaatitti hinaafuu miti waanyu miti rakkoon qabu rabbi wali yoo isin hiree anaa rakkoo miti. Garuu adaba abbaa kenni. Yeah? Waan si gaafanne qofa kenni jedhaan hireen ta'e yoo tokko taate nu rakkoo hin qabne. Yoo hireen teessan tokko taate ani waan yoo ta'e hin qabu yoo rabbi isin hire anni kaasiidha rakkoo miti. Anaaf rakkoo miti garuu adaba abbaa kenni amma agasiiyyuu. Haallichi kabajama soddaan beeku ka akkami kun. Kuni kabaja maal beeka? Koofiyaa takka irra sosobuu barbaada. Koofiyaa abdii cululleetu baareen taa'ee kennuu danda'u Ameerikaa kenna. Abdii culullee arti. دكتور السلام عليكم Alaykum salaam. جرتا Fayyaa. فيا Gurbaan keessan tokko akka qalbiin ta'e maa booya kalee harama rabbi jala taa'ee asliin na jeesu jedhee. كاملني والله Itti نقر qaraatii isaa bahu jaa. اينو بوين اقر ريو Maal beeka viidiyoo ciccitee deemu argee.
akka qalbii ta'uu oolu maa dhalachuu isaatu quban qabu waan furuun laakkee. والله nama hayyuu wayii isaa hayyuu bar duraan kalem irraa bahe maal teesi? كم من ربي يدات Akkanuma ijoollee yoo fuula agarsiisan hunduu nama agarsiisi yani anatu kaleessa ijoollee lafa dhufte eegastii kiyya kana fidee wajjaa ta'e sanumaaf. اوكي اوكي مزملين فا اوكي kijibni isaa daangaa taree jala saalfannaan amma kara kee deebisee har doktor. Maal ta'e sila? Ima kijib qaban fakkeen akkas godhe jedha akee rabbi sodaadho abdii culullee fa'aa maqaa nyaate ijoollee warra akkasii kan jaraa du'aanuu jiraa sodaachisaa warram inni itti fayyadu hin beeku. أنا كون أما إن سرقة وأما سنة دقي ربنا يا يا أكن ما تبي كمال تكاول بفنن بينه Rabbi haa fayyisu rabbi haa fayyisu. Wallaahi hin beeku muu. Itti dawalan Ani waa bakka illee hin ati waa jedhettaani, sit waa jedheeni. Jirtan kana ol seennee hojii haasofne waan barallee waa takka hin jenneen kalee viidiyoo doktorri ciccitee deemu. dhugaa afaan dhufte dubbate doktorri uma dhugaa afaan jirtu dubbate. Uma dhugaatu afaanii bahe doktora maa namni achi ilaalee waa hin argaami. Ati dhuguma isaa waa'ee gara firoomsaa dubbannaan qaallichi bakka maaliin ajandaa ho'isu jedha akkas godhaa. Namni dhugaa Ajaa'iba wallah. namni dhugaa dubbatu ban nama quuqa rakkoodha. Ani ijoolleen tun daa'ima biyya namaa keessatti wayi wal wannoo jetti waan jedhu irraa yaa walitti araaramaniif malee amman waan dhugaa fi soba jarallee hin barbaanne yaa walitti araarsuu kiyyaa bar. Ani waan sanillee keessa illee quban qabu maal waa'ee Magaalaa takka jirti ijoollee lafaa dhuftu daa'ima baada dogoggortee hooyye moora koomentii kanaan tasa yoo wal miite waan jedhuuf malee ani maal godhaan maal godha. Amboodhiisi qaallichi keessatti hanqinna qabaa duraan nama jabaa jedhee jajaa ture anu. Rabbi rahmata isaa godhu rabbi rahmata isaa godhu. Rabbi haa qajeelchu rabbi uf. Rabbi rahmata isaa godhu. Du'aayi magoona waan akkana. Jupiter waa gattu qiqa akkasi galchu. Jupiter akkaawuntii kan jijjiirtee maal go'a nuti liivilii jaallaluun gattu si galcha. Diddu bilook taatayu jedhiin egaa kennuu didde. Laa bilook illee garaan danda'ee akkamii godhanii osoo inni sodaanaan jedhu. Inni osoo akka turga sodaattu akkaawuntii kan jijjiiree dhufu ka waan kenne. Osoo inni sodaanaan jedhu garamaan sun danda'ee bilook godhaa miti waa haa kennu. Donya donya beektaa birrii jaalata. Bakkila namni akka isaan jiru Ameerikaa keessa akka isaan birrii jaalatu hin jiru. Doktor waan si jedhe san kun amma booda ani giftara kee kayoo rakkina si taayeroo kamu. Karaa beeraatitti malee dhiiratti birrii hin baasu namichi. Maal jettu? Si jedhe san wannaa godhe ani giftara kee kayoo rakkinaan taayeroo kamu. Fataasi godha nama waan gaafatu waan akkanatan. Maa Ameerikaa deemuu diddee Bahareen deemtee eessatti giftara kiyyataa tare? Asuma taa'ee sii ta'a giftara kee hin ta'a. Takka gaafattee narraa wadhabde beektaa? Meeri modii sana ol guurti manatti ol fayyaan qabduse. Ajaa'iba yeroo mana kanatti illaa aangola agarsiifatti. Ofii itti haa fayyadamtu jarri illee dhiisi. Sooba nurraa balleessite zaranyoota. Namni akkuma wal beeku wal galchaa agarte. Adaatiin hin galchine? Aan siin galchine? Mee wallaahi. Wallaahi mana kana seenuu barre moditara mana kanaa kee miseenjara isii keessa buluu qabda sa'a lama sa'a sadii jedhu qabda. Akkam gooti amma kun kingi Kamal Dubaay kun as ga'e warra moditara mana kanaa takkitti wal lakkoofsa isii qaba jala lakkoofsa tokko barreessaa oola. Suudii nama beeraman moditara mana kiyyaa guutuu jaarsa jaraatti yoo inni beechumaan ol galchan. Jara keessa bulan halkan. Wallaahi nama na galchin beeku an kama gale. Wallaahi yoo na galchine bilookin si godha na godhi kamaan maaltu irrata. Giiftii taatu nuu kennaan jirtu beeraa kennitaa maaltu narraa irrata. Waa folowariin irrata. Otoo amma silaa akka leebireetti giiftii nurraa hafa jenneeti.
بلوك نقول والله سنجل شو جيفتين كن تافيتو بلوك نقول نيمي ما أتيودا كوتش بلوك نقول جانا ربي كذا ما يصير فكاته على دينك فاميلي مي انا كان كوش نقول ايمت مي وانا دربا أم في مثلا جيفتر يسودا جوزاني مديبر جوبيتر تسات ستا قال ستا راسي قداينو بلوك نقول نقولوا باتي لابت سوما وانا تاي ربسي دي منا سودا تولا سنتا سودا أدابا ماتي كني يتهي مكبابر قداينو مكاكين نفنوتي adaba haadhaaf abbaa kennis hin jenne waan buna kun dur hin jirren sitti hin baane kennitu kennuudha kennuu baattu hanuyyuu soddaan taane bilooksi godhee si yare abbaan intalaan akka bilooksi godhuu qabu. ترى معاذ كمالو كان قالت اصلي والبرسيسا وانا جرا من صوتا جرا Maa باقي waa Minnesota jiraatu isaa yoo waan kennine kun kun iyyuu lebilii sadii toloo ta'ee qaarabtaa jira Kan jedhama. guraagal. معاذ كمالو اجي قالت جول Maal naa godha Ameerikaa miti yoo White House hin keessa jira ta'uu giiftiin kennin. معاذ جتشو نما هندايون كن كاسي قفا Ana waa takka mee Mu'aaz Kamaaloo qabe. Ee? Hanga har'aa kennuu fi dhabeen. Kana hundaa kennu. Kami mee Mu'aaz Kamaaloo. انا يلا كان جرا Qoy qaqqabee laalaan gal jira dura hin fattashina. Ameerika ma jiraate mana kiyyarteen ubar maal godha Ameerikaan isaa laraasuu dho. Lakkoofsa 11 barreesse ilaali be. Nama naa kenne abdii akkamiin beeka beeyta? Nama giiftii naa kenne akkamiin beeka beeyta? Kun Sumaalilaandi jira bo. Miskiina rabbiiti kun akkaawuntii natti ergatanii sinurraa taa'u jedhuuta. سادانا ملالتني ربي جلاتي لا اله الا الله انا مجتي ويا سندرا تركي جلتني والكراكرا تري اسين كندا جرت والله لازم نما ويلا كينيا كانت تيم بيكا بيتاني اداين دي قرد على كيس ملي بيتا امريكا كينيا جرت تمام بقى يرو يدو يعني جرامي ليش يسوي اصلا Akkasii miti anama ijoollee giiftii naa kennaniif kaan akkamii adda beeka beekta bakka fira naa jiraatanii. Anama wanni ilaala jedhe leebilii isaatiif amma leebilii kun Jupiter warra amma nama 200,000 harkeessa nama leebilii guddaa qabu leebilii 37 qabatee bilooksi godhee jenne dhataa ture dhuguma Ameerikaa jira. Hiriyya makiyyaalle akkaawuntii baay'ee leebilii 35 oli beekta. Obsaa akka jedhullee isa reefas gubbaa taa'aa ture Jupitariin dhufe akkaawuntii baay'ee qaba beekta. Anama giiftii naa kenne giiftii dhibba koofiyaa ol nama naa kenne fooloo deebisaaf jalqabuma jedhe beeke beekuu baadhee. Gizee amma namni dhufee namni kun nama akkanaatti ani giiftii sii kennaa ture maal naan jedhe gaqqabee laala. Gaqqabee laalee yoo ana wajji walitti fireendii ta'ee osoo koofiyaa takkallee taatee dhugaadha naa kenne namni naa kennu kun baay'ee addaan hin beeku miiree. Bakka nama guyyaa tokkollee ta'u waanatti baasee kabajama qabaa fi siigalee miti. Laakiin beera jalatti waan qabu fixatee dhufeetiniin bilooksi godha. Na galchita moo na galchitoo ta'e tazaqxaq jedhaan maal akka dhiyan maal godha Ameerikaa jiraate amma as jalaa na galchi maaltu narraa hidhata duraanillee kennaan jiru bilook na godhullee raasuu guddaa hidhana warra naa kennu baay'ee qaba. Deemee nadhoo haadhungataa olu galchira deemee jaartii nama. Gadda seenaa jalatti halkaniin duusuntu isaati. فيتنا سيلا وانت كنا بيكا مع دكتور وانا سيكنا بيكا مع Laa dimshaashatti amma nuti akkaataa itti nama waasii kenneef kaan adda baafattu akkami beeyta. Gaafa rabbiin bakka maatii guddaa kana hawaasa guddaa kana keessa gaafa dhalattu jechuudha. Namni waa kennu haftaamii kun baay'eedhaa miti. Ka kenneef hin kennine addaan baafachuu dirqama ka waasii kenne sanii fooloo deebiftee warra kennin san dhiibta alatti. naagalee bar amma akka tiktok man dhekeedhaan ansii kennu leencalaa maa waliin taate osoo irra buusan. Dhibati kolkole.
waggaa keessa koofiyaa takka kennaa. Koofiyaa takka rabbi jedhitan guyyaa meeqa maka 500 san wanna waan kuma sadii afurii guyyaa meeqa akka tiktok Anaafatti geemii beellamaa wajjin taphannee turre sila Amaaraaf Oromoo taane. Viidiyoo argee haattee kolmaanne. Eenyutu Amaara? Anatu Amaara ture musi Amaara ture. laa yoo saamuudiin akkanaan dhufne jedhi hirribaa ka'ee arginaan qixxee nogi taphattee namoota ani beeksifadheeti guyyaa qaxaroo eegee ati hin beeksifne illee beey tarafteetumaan kaatee akkuma nama taphan ormaan wayii taphattee namni yoo san leegja darbu jira iyyuu hin jiru. Ati viidiyoo bira hojjettee fira keessan hundatti himattee mootamte? Nama hundatti madda yaame. Gumaan baafat ture amma hojii waliin deebine? Gumaan baafadha amma kasin jedhe san godhi kaa'ati. Amma aga yeroo saduu waa meeqa argata. jiran. Achi booda yeroo kamuu waadaa walii seenna irratti. Namni barnaa sodaataatiin jennaan dheengadda waan ijoollee Oromoo ta'e ijoolleen Oromoo nama qixxee kiyya aganaa tuffattuu iyyuu hin qabdu jammar. Ijoolleen Amaaraatu nama na sodaatti beektaa nama akkana humna qabu guddaa malee kan biraa dhufee geemii nan gaafatu beektaa. Ani ati na hubatuu dinnaan calise ana namni na sodaataa yoo argasii gaafadhaa jennaan anuuyyuu si sodaadhaa nan jetta bokkos ramadaana bitiin faallaa deemaa jira jedhee si barreessuu dhiisee addaan kute beektaa. Bilbiluun immoo natti hin tolle yoo san nama keessa jira. Amma takkaa qajeelee fuudhee irratti hin bilbilu teekisi. Ana namni na sodaatan ambaanu akkaminni ijoolleen warra alagaa kunniin amma nama guddaa Oromoon qabdutti na beekan beektaa. Dhuguma dhuguma. Nama xiqqeeshoo humna qabu wayii yoo jiraate dhufanii na gaafatan malee waan akka miskiina ganda keessaa kanniin natti ni manda kuma sanitti fixan geefuma geema walitti beellamata argina akkuma gaafa geemii fiiftuu akkas jedhe. Rakkanne bara akkitti waa explain isinii goonu dhabne. Na tuqaa jirtaa. Ennaa yoo akka carraa rabbi godhee ijoolleen humna qabdu dhuftee na gaafatte yookiin gaafadhe sitti himaa yookaan immoo warra viidiyoo hojjetu tokko Ayya. fayyaan qabu laayii biratti osoo hin argumaa dhabatu. Jala kana hoo jiraante biloogsi goraanda waliin kalbi. Sagaleen kiyya dhagama abdi. Dhagama doktor. Abdi. Ameerika irraa dawwalan moosila biyyuma keessa. Ara obboleessuma kiyya natti dawwala jala kana jiraamin argusee iyyaan sirkii waan tirfii qabu seeyaa konkaan kun. Obboleessuma kiyya natti dawwala mucaa xiqqaa tokko na dawwala. Soomanumaan bakkaasa eebbisuuf dawwale innis hin tuqe. Maal eebbisa jala kana jira. Usee taaptaap kompiiliikiin godhu. Waan kalee gurgurte ol darbi jedhii yoo qamadii garbuu waa kalee gurgurate. Qaata haamaa didee warri ofirraa aree magaalatti gale. Santaanaan waan caatiin qabamu barbaada ramadaana. Anatu bor erge sanii na dawwalu oolu gandana warra ollaa erge viidiyoo naa dawwale jeeni ay guddoo xiyyeeta akka think amma yaadadhe. Asirraa gannoo ashii dubbisii deemu. Maa booda dawwalaa fedhi isin dubbisaara amma. Ay guddoo dubbisoo bara wanti akka ay guddoo jabaattu hin jiru. Ay guddoon akka haadhatii bara. Eeyyeti. Akkasi abdiyyee beeyta yoo nama jabaa argesitti himaa yookaan illee jala kana ijoollee walitti nama walitti fidu jira
جرى اللي قافت أيتا دكتور أنا برجع لين عشان تما قو بس سقافة ده كنا سقافة جروب هجرة ان شاء الله ما البحرين ني اصورم نقول ولي قوام تلك شنطه ويتا في دي بير بحرين أيه كان مت يو كبارين يا كبارين كنت اللي عشان تما دربين بقى قاوسن نتفر Eebanne doktor dubartiin baareen hin darbitiidhis. Anillee ka'ee gara baareen kaas jijjiiruudha amma galmee. Fiizaan ergutuu abdii culullee. ربي ان قافت بقى سيقا ايه جوبيتر بلوك دي كورا جنة ما بلوك نقويره Abo Dr. Rabbi Rahmatan wa godhu maal isin goone Dr. Kiyya. بلوك دي كورا جنة Wallahi blockii isin godha akkamin si godhani soddaa si أكمل ta'u. دي صدا بلوك قران Wallahi hin godhooni maal jechuudha. Lakka buqaallichi kun daa'imaa fuun tokko. Akkami alhamdulillah wallahi Suudii akkam jirtu boonaan Ani akka gaarii abboo ergaddaa akkasitti micattii jalatti tumtee amma maa ol kennuu iddoo ilma malee hin caalu. wallahi boonaa kana mee soddaa asli boonaa kana boonaa kunoo boonaa baalee kana wallahi wal jaalanna bar walumaan أتي بونا بالي تكما بونا لينو أمريكا جيري مالك اللي wallahi Ameerikaan jiru inni ديني كده ديني بونا بالي بيرا بالي baaleeti bar yani sheekana Hussein walumaan waan akkasiisanii ulee sheekana Hussein walumaan qabannee أما بونا سايبا كيتي منو راي تلانا كنا يرا هذا بارا فبا ينال لين تكتكوني ده بونا بونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh سايبا كيتي مكانو را wallahi ulee sheekana ما Hussein جبتري ولا شيء كان عاوز يتوجه أنا من هذا كيس دوان سلطان جري كوتو كبدا جبتر مال ده سامو ما wallahi سامو ulee sheekana Hussein Osoo bakka aslii kana wanti akka shamara wayii dhufte qaata yoo keessaa kaartiin qabaatin illee gabbee guutee ol darba. jalqabnoom wallahi ani dhagay Saudi hiya asli ورا أثر جرون ده ثاني فولو كورا فاميلي dhagay Dr. Asli wallahi rabbina jireeso abbaanaa ta'uuf deema bar صدا soddaadha abbaadha Kadeemu namni wallahi hin fuudha irraa fuudhu Amma ka sa'a lama guutuu asirraasitti iyyuu. Sodaattee maa ol hin darbin. wallahi irraa fuudhuuf deema bar أن صدا بكلا صدا دو جارا صدا دو صدا بلوك سبراني بلوك ناس فراراني ري جوبيتر مال ده صدا وان كمان كيسات في تاني تيجي كبجانو itti fixata wallahi ani asli arrarraa jalqabiina laalime yoo ani asli irratti hin fixatin asli Ganama yoo dachiin bariite seenaa irratti fite. جوبيتر غافا وافورا تو كنا wallahi dhugaa rabbii wallahi hin fuudhaani mucayyoo san hin fuudhaanani يو بوتا wallahi naa kenni rabbii jedhii naa kenni ani si kadhadha Atamma kabaja manaatiif maa ilmoo leencaa ol darbuun hin dedhuuf. wallahi sii darba waa hedduu waan maraa sii darba asli Darbe amma bakka Dr. abdee yoo Asli. milkaa asii hina darbe. Amma Dr. darbe. Asli wallahi sii darba waan mara داربي كا داربي Amma أما darbe. داربي أما داربي ammaa miti dhaggeeffadhu mee boonaa wallahi ani jaarsummaa wayii ergadhe wallahi irraa fuudha mucayyoon sun teenna Osoo amma waan jaartiin jedhu hin darbin garamiin fuudha. wallahi jaarsummaa ergadhe irraa fuudhaas Jaarsi kanumaa ka dubbatu kanumaa ka du'e qarbii keessaa baaftu hin darbe amma. akka uumaa oromootitti illee yoo fudhatte namni tokko laal uumaa oromootitti illee fudhatte waa'ee intalaa dubbachuu yookaan waan buqqee dubbachuun duratti waan manaa dubbata jechuudha. Mee amma waan manaa ol kenni achi booda waan intalaa dubbanna. Jaarsi birallee dhufee kana booda siin dubbatu siin laalu. Dhoowwadha. Waan jaarsi siin jedhe kanumaa mana isaa itti waa ol darbe. Maa kun ijaarsaa mi siida seetamu kamas keessa yeroo kana ijaarsa.
yaa amma waa'ee nikaa yoo dubbadhe isa keessaan haasofne fixanneetumaan Keessan intalti ta ardaati ta gosaati ta asliin ni argate malee asliin kennuu hin danda'u. Jaarsa kana kenna ol darbu. wallaahi ani intala san yoo ani hin fuudhin an dhiiraa miti. Amma waan inni jaarsi hin jedhu ol kennaan jirtu dhiirummaa ta'uu kee shakkinee raabar kennu. Amma bin shakkine nu. Ani arsummaas waliin qabnaa gannummaa waliin qabnaa hundi kennaa gosa wal fuute hin beeytaami boona. Gosa wal fuunu nu arsu. Jupiter laal saaba kiyyanan saalfachiisini buqqee barbaadda intala barbaadda intalti ta qoosaati miti intalli ta asliiti malee intalli ta gosaati gosa santu as keessa jira. Waan gosti godhi siin jette gaafa goote kabajaan balbala dhaabbatte kabajaan galte jechuudha. Akka amma keessatti akkana dudubbattu kana irratti kunuu carra qabee isaadhaati carraa argattee matanumaa ol baatee intalatee isan naa kenna intalatee isanitti tajama jechuun kunuu nama meeqa jala kanaan kennina xiyya jechaa Ani jira. amma abbaan obboleessa kiyya asliin abbaan isii Intala obboleessa akkamii fuutare? akka kabajaatitti abbaan obboleessa kiyya bar. Boona bari Jupiter gaafa bishaan jaannataa fudhatu akka irra bashaa mana isaa beektu. Jaaltu bakka qajeelee fi dhugaatiin ta'ee fi bakka. Akkasii namaluma isaati. Booda gizee mirqaane walaa kennu bakka. Inda gadaayu amma. Mirqaana kana nama osoo waa kenne Wallaahi asli wallaahi hin dagadhu. Wallaahi Booda hin hin dagattaa amma ol kennu osoo amma dhooftee silaa bakka amma gaarii gisee mirqaana kana waa harkaa fuuna. Yoo kennite kenne yoo kan gasi darba. Mirqaana maalitti jira amma ramadaana bar. Laa Bira ammasaa kana lulluqqatanii. Intoomtamaati. Tooftaa wayii isin irratti uumu asli. Tooftaa wayii. Waatu waasitti mee? Ay Jupiter. Addaati ati. Fidi mee tooftaa maal fidde? Waa argee bara. Family Rahma, Saudi, Abdi, Biftu, Ikma, Kachale, Bona, Jupiter hundi isaanii follow godhaa warra asirra jiru. Follow godhaani. Nama kuma dhibba lamaa jirtan mashallah follow godhaa warra asirra jiru hundi isaanii. Warra toppirra jirullee follow godhaa. Galatooma Warra asirra jiru warra toppirra jiru follow godhaa hundi isaanii warra waa jira fira toppirra jiru. abbaa kiyya kabajamaa aslii koo aslii Oh. nama hedduu follow na godhee bar dhugaa rabbi wallahi. Follow siyaa tolcha hidhiisi bakka amma waa'ee soddomaa namatti agartee obboleessa. amma soddoma kun soddoma. Dhiisi qootini soddaa laallee namuma nagaatitti soddomnaa hin taatu ati. Nama soddomaa miti ani nama 10 argadhee hin beeku. Maali? Hin beekon maal akka ta'e ni kenna giftii ni kenna akkanumatti waa takka nan jaalatu namni nan jaalatu. Maalesh habibi. Follow godha jalala agarsiisa. Jalala Jupiterii qabdan agarsiisa follow godha. Akkam jirtu Suudiin dubbatu callise moo? Maa waa gadhiisu eddaa? Maal gadhiisa kun? Chistaan. Sitta gadhiisanumaa jechuudha. Bakka ilmoo leencaa dhawuu harkaa bade moorra badaa. Wallahi nan saalfachiisina abbaa kiyya aslii wallahi gadhiisa aslii irratti. Maal Gaafa hidhan gadhiisu wallahi yoo ani qaata kan lakkiftaami. soddaadha Laftee waan dhoofu wallaalta. wallahi yoo mucayyoo naa kenne ani gadhiisa. Anas Hin kennu gad hin dhiisin. Sanyii gujii welcome habibi. Naa kenni mucayyoo sani. Mucaa ijoollee siin kennu giifti kennee barbaadu barbaadu. Yoo sanillee fuutee gizee dhalaa biraa argite kan biraa Bare barbaadda sitti kennuu. wallahi fuudhee hin miidhu barani hin beeytaami. Ati waan ilmoo shamaraa taateen taatu. Wallahi ani Akkanumatti ati osoo waa takkaa ta'uu baatte dubartiin sitti heerumte miidhamtuudha asli akkanumatti. kadhadhe asli abbaa kiyya si kadhadha dhugaa rabbi ani hin miidhu mucayyoo. Ati waan shamara taateef hin taatu.
أبو ربي سيا بليسو بدي أسرع ما وانا من سينجر كمرتين بينك كسرنا بينك كان مم بينك خيريوم بينك أبو كبلوم أتسرنا بينك بيت أتمانو سمون تنتي دوكي دابر دوكي Mu Jupiter araba tarte. Inna lillahi. Dictator فتاة tahu جرا warba ديس na michi America jadi tu makar mani gab doger rabasha. Sorry family. Gab dogo makar mani rabasha. Tikko yang ديس furata. فتاة جرو Fatah ya Habibi ki Jupiter. We love you. Si jalan. Fatah ya. أكمل تلين جت ديسو دي وسو سينا استيت قال لك سيبر La 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 la. Lunch isa no te hago. Jupiter ka gaafa tokko tokko malee fayyaan qabu bara. Ando ga. Amara alkan nyata ma bulama berri isa jala demtu. Edi gidan isa kare kana ta amara tufa kawatin jara arkafu. Isin bira lukin gana sudi. إنجن Sabe ka sirab. دقيقة فرطة وياف Gaya. غنا إذا فاقنا أنا ما يصير في Kena kana isi ya dumne. أو ستة مرة كوكب Ma azra na maguda. أنا نقول ده وانتي تمام ما يصير غنا مرة يفهم وجات تاني يخالف برا قديش نسينه Ese ni aja. Sena nu so ma jirti na ya update usta kono riba ka se be de riba ka. ما أنا ما قلت ده تاتي أما صوم قبضي Ya ama so ma jirti foto ida bitat. دعاء سيسن تتا سرتك إيه بلام تدعاء سيسن تدبل Wah ini sih ya Rabbi sirki baba cap sih teh cabere tahu ni deh. Sirki kian doa ini kau teh kawal deh ini cap neka. وما قاري في دو في سين Ya ibu هاتي kau سيكرة تبر قرآن Eh? أكبابا قرآن برضو يتير سين Jadi serius dah. Masya Allah tabarakallah. Baik dah mana? Yo te tacaste, yo te la monté, yo te caché la monté. Bamu dah bibi. Bu suka teh mana? Yo da furosote na mama wa sirkina. Hola sih kalah. Gapa Rahman oke. Sana rosa gota. Mama phone no goti. So di fat mana nyata nggak Gapa sih juta urget. وفنين يعني Rese kalah so di fat mana nyata namni pak. Kalau Saudi kan. Beef tu Saudi hikmah bona kacale Rahma kun kacale Ini isina beef tu itu Rahma hikmah hikmah bona bale bona bali. Rahma Saudi Mubarak asli ready kocu dah lacau Mubarak itu ready itu oke Coba dukar iba kadang ni mama kau nak kurun di rumah nyata. كريم Iya, Jadi karya ini في بوس ini Keri. kayak di lain rumah nyata untuk. Anio. Ati ka to kofa na man. Ati to kofa wana ro te tase te marsena. isi con confiti ada jirti Garaja ya Kreter. Nama lama. Dubai tu vida na ojat tadi aja deh kalas deh. Allahu akbar Ya, Dubai bisa fi kau ina kiyama- betul. Dubai في كيامة والفكاسة jirti Wallahi ya kalian siapa deh? أعوذ بالله ساموسا ما كتبت أنو أمنا قرطانة تنهي قتا جرى رزقي ربي Malem. Urga sahib di cikan kias rufe nuarka wadanu jijjiram tajirun Entah deh mana ante. ijoollee duraan finnu isaa ka fidu mushawara duraan deemnee dalagannu isaa ka dalagatu awaalaan duraan nu deemnee dalagannu isaa ka dalagatu waan fide kaayiroo fide as keessa kaaye amma rabbuma jennee eeggataa irra urgasanii duraan gabbaaneetiin guyyarraa foon diimaa burraa amma obboleessa kiyya saambusaa tokko bitachuu dadhabe Akhirnya beneran kabe.
أبو فين كبيرة لفت وقني قاف السنة تي وقدموا مرة ولدموا دد ايش نون تاني فانتي صح أعوذ بالله أكملت وجه جراتني وقا قسي أيدن هما اصلا ما في دون بالي انجيرو ساجري الكن يقول يا سدوجف ولا لا ايه هما بونم بالي الكن يقول يا ساجري سدوجف غرا انن دوري بونا بالي بونا len sura kanu debisa أما الراجل عليه يودي بسوا قاكين أجرقل شل لا ما ركوا sahiba sahibatik kami sarat abate iya bisa di demo furnam nak kesajari sih mana fincani ho demo targi minamini kana gona turi nafe ya targi lain di sewar dubai wa bisu wan targi kana dubarti kayak mubarak tasama jala tirir tiasa sargi dai namne dufe sargi wana makan nunjiru kasar so mana wanita na asosisin doktor kira fanna albadis sabai aye tobat rawa dai dice is Mona biftu kalau betul lebih tuh pak guya me kasam Jackson. Iriyate di ufata beiti dikare ngada beiti sibna ni jetu atem beiti tu amma kono man se daga si amanani Nanti guys warra zala jirtan rahma online ka jedhu kana follow godhaati warri Saudi jirtan bakka heegan warri jirtan jechuudha uffata haaroo quality qabu isin ergitii follow godhaati keessan irraa jedha yoo isin diddana dubbisaa nama kana gara duubaa furdatu kana hodhiti Kongo bisalle biiftu wanni aadalleen jiraasumaan itti mikawaan aadaa warri godhachuu barbaadanis na biraa dhufan. mal wan ada qayamo qaya boolla qotteemo seeriti ida kana rati takkiti ni nabtu man ufta qayati miti kuwan bareda argameti Itti himaadha biiftu itti himi. biftu itti wesi mutanno qaba biftu qayaterama Biiftu aadaa biyya keenya muka biyya keenya sana kaargoo goote moo zimbiloo amma karaba ammaa kanaan laa lachuu hin jira. Laki ka karaba san filatin ka kan biyya keenya sani malee Kama biyya keenya illee hunduu hin jira kalachuu. Carqiin haaromni illee ta'u kan akka biyya keenya taate san moofaa ta'uu qaba. Waa takka wanni guutuu nu kama aadaa. Waa takka noormaaluma finne biyyumaa finne. Naasumaan na dubbisaa warri makka keessa jirta waan. Boolli beetira beeka gadheeratti awwala laa hojiin kee tollu. mal itti taru hedda mataan itti taru hedda Akkasitti namni itti fayyadamu gabayaan akkasitti itti yaadu. kun jaarsa keeti biftu kol golfat waan hoyi jedha dheengadda faayir itti himadhu doktara itti himadhu dhaamsawinatti dhaammatee isin haa himatu amma waa'ee bi ramma biizinasi isi beeysaa jirra rakkoo nutti olin galchi kaasuuta suutan sooma ta'ennafu garaa beelati maaltu ciqqii namarra ragaa biftu yeetta ragaagaye እንደዚህ ጥሩ አይደለም እሺ ይመጣም Ofii tolfachuu dhufte muraasuma gabayaa tolchuu dhufte. rakkoo miti ka biizinasaaf rakkoo hojiin deemu biizinasa beeysaarra Warri Suudi Arabiyaa jirtan dubartiin mana madaamii irratti tutturtanii jismiin keessa wanti ta'e dhaqaatii meeshaa aadaa irraa fudhaa akka jismiin isin dalagutti. Inda'uun warri qorri faa qaballee barachi dhaqee yoo sirreeffate baay'ee gaariidha wanti sun marfee caalu. Ka qorri jilba keessan fa'a miila keessan keessa deemee isin nyaatu ka mudhii gad isin nyaatu sobdanii gara dargaggeessaan fiiginaa dhaqaa dawaa isiitti fayyadama. galatooma dhageettan hundi keessan Shamarran Suudi Arabiyaa kun fa'aa waan urmii baay'ee mana madaamitti dhultaniif dhaqanii dawaa aadaa isa yoo fudhatan waggaa 17 fa'aatti nama deebisu. Itti fayyadamaan saalfatina. akkas mucaan keessa dhaqaree biftu Maal fadhaa warri nu beeksiftan hundi keessanuu doktorri illee Saudii hundi keessanuu. in kafalta anaaf biftuuf su'uudillee in kafalta waan beektaa Waa takka isinii kafalas lanchaalee Olli jirtu biyya. kennaa yoo fooloo naa guddisaa rakkoon qaban kafala.
دكتورة تكني challenge بقى ويا واداتا يوان تكشول الانجل challenge akka gaafa kaawwane Dubai nu gootee asirraa iyyuu hin dandeenyu osoo irraa gadhee. لا دكتور أكس وعدا قليل بدو عندك يا بدن مستحيل لكن نقول دچين سورتي في دچين دبي تكامتي سوى وادا قلتن ديمتو دكتور وعدا قليل درو منقلو يقو وعدا قليل قل شمالين يوكين أولا تورا قبل دوا وادا سن Maa waa challenge birri sirraa fuudhanii akkas taatu siman fuudhu. Miyuus Isima fuudhi. godhachuu qabaatu dhooftu. Biiftuu cittee akkam hin qabdu naan hin jenne. بيفتو ولتي سيبوسي كنو Biiftuu bultii namaa deeyidee kun hojii keenyaa dhubara saritti. Miskiina waan qabdu naan hin jenne. بيفتو ما نما ولتي بوفتاتي يو أكر من سجلتها جت سجلتها أنجتو نه بدنا ما غرغر قدام باف تيجي سونا Maa utaaltee miyuus godhattere. متأوال إنسان بس طوانا كم دكتور قلت الحمد لله جتني جيت Namichi ol galchi ta'ee sana qaree maal godhe siin jedhaa ture. Biiftuu. إمي لك يركا ها؟ السلام عليكم محمد يا مصطفى فوفو سعودي كنا لنكد تكوي تكو سيتر سيا والجنا نار كاره يا نمتي غدا كنا سيا إذا غرا غرا فوفو با إيجا ألو السلام عليكم. وعليكم السلام جرتم متكشتي. باي أنا كيا جرت دكتورة كم فيادا. باي والله فوفو سنة برتا كالين دكالشة سي إمارات نانجت فوفنا ما بايت هبر درانا بيتشا ورمو كيسا. Anusi ma beka barta kakale kuwait injire guya ba ye naga gagga fada manjira ani so udin jiru nanjet ايوا اما فوفن بايت جرا ورمو بايت فتة جرتي. Akkami jirtu fayyaadha baga isiniin ga'e sommana hundi keessanuyyu warri jalaallee warri dhuftanillee آمين بقول ما تنوي fayu mami kayroo nagaa akkami sommanni Somani barela dobera dhiyoo tana obboleessa kiyyaa makiina keetiin dhaqanii fuudhanii simatanii galatoomii ulfaadhu siin jedha abbaa seenu makina qabama haamaa achiitiin nu bira geettee jirti bar mudi sitti qabatan akkuma ana wal beekan sitti mufi bar sobani mudi sitti qabde obboleewwan wala mutti nutti hin qabatani annaa manyoom galatoomii ulfaadhu ishee akkami soommanni maal fakkaata ergi kawa mushawara maro garanne fani ay gaadin asi demene tiyarati sifide ga qawan خلاص push god abshir gara keessatti naya nasratti amra yeroo tokko tokko dawwali baqa ndawal jaru seddufu barbadani inshallah dufne ene dubbisna nanjani daga dubbisani je seddufu bedani yo khafera gonaf nanjani wallahi beku la ana tu afera isiru na jolle chicken yola daiman chicken habibti wana anile kafi dufu ma kamera nasimattani diro gafa ati duftu sisi manna baqa undi keessanu akkasitti qophaa'a baada iidaa niin dhufa inshallah so hajjiin hin geenne dhufuuf deema gara kaayiroodha yoo rabbi fedhe wallahi wallahi yaada akkasii qaba baqa gafa ati duftu sisi manna ayyee galatooma ulfaadha ay atillee asumaanu bakka gammadde gaantala kee wajji wal agartee jirta maashaallah tabaaraka arrahmaan amin Agar amin rabbiin lakeetiin wal si agarsiise
آمين. أما اللي ilmoo ta'eeti rabbiin si agarsiisu wallahi yaaslii kenna. Dafee kenna dhure mara ko waggaa kana hin arga. Obboleessa kiyya Aamin. sanii kan xiqqaa sanii hantee jaalachuu iyyuu waliin miidhan ijoollee nama biyyaa dhufte. Gabbaraan dandeettan ka. Rakkoo hin qabu mashallaan gabbarraa dhiisi. Mucaan qashtiidhaan mallee bar. Wal fakkaatanii yoo ture. Gabbaraan dandeettan. Gabbaraan dandeettan isi fufuutiin ana jalaa miidhamta. Jaarri lamaan wal jaalatti maal goota gabbarraa adii farraa ta'e gaana. Oh. Abbaa seenaa. Oh. Hawaasni komii kaasaa jira. Komii hawaasaa kan akkamitti ilaaltaati? Osoo namni nama duraatti jiru akkamitti mucayyoo xiqqootiin abbaa yaamnaa jedhan bakka kanarra maal jettu? Maali? Abbaa seenaa intala guddoo osoo qabu akkamitti daa'ima xiqqoodhaa yaamnaa dirqama jijjiirree intala guddoo yaamuu qabnaa jedha. Maal anatu abbaa seenaa naan jedha nama jedheeni. Doktor, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama isaatti illee jira. Eenyutu abbaa seenaa naan jedha jedhaan isaan hin jedhe. Asli yang jedhe doktor asli yoo jedhan ga'e ijoolleen nu asli naan jetti. Kajara duraatu jira mucaan guddaan. Dubartiin nama waamaniyyuu akka seeratitti yoo uummata sirna beeku taate wala tiktooki kana sirna beekne malee akka aadaa Oromootti abbaan manaa tokko yoo ilma dhiiraa argatin fardaan fa'a sangaan fa'a waan abbaa magaal abbaa jorroo abbaa shaanqoo jedhanii waaman. Akkasi aadaan Oromoo akkasi kaleessa. Akkas qabdi. Haa gaafa inni ilma argatuuti ilma dhiiraa. Warri tiktookii aadaaf duudhaa hawaasallee hin beeku, tartiiballee hin beeku, oma itti fakkaate hasee eegasi hin sirreeffanne. Maal sirreeffattan? Duraa sirrii hin goone, sirrii hin jirtanii. Dubartiin nama waamani akka aadaa Oromootti. Durumaayyuu ka'umsumaa sirrii hin jirtan. Sirriin turree ammallee garam sirreessitan. Akkuma rabbi isinitti argetti oofa ani keessanii. Dogongora darbeefni sirreeffannaayyee rabbi isinii kenne ilma isinii qabdan ilma keessan maqaa nutti maqaa ilmaan isin yaamna. Ilmaan yaamamuun ammoo qabdan. La akkuma isinitti fakkaatetu anaaf sirrii isinillee sirrii oofa. Ka barbaade abbaa kayriyaa jedhu, ka barbaade abbaa seenaa jedhu, ka barbaade doktoraa jedhu, ka barbaade aslihaa jedhu, ka barbaade asliyyaa jedhu, ka barbaade abbaa kaalidaa jedhu alaa keefaku. Abbaa kaalidiin si haa yaamanii ilmoo dhiiratiin nama yaamanii. Seerri akkasi. Ani waan nama mitiree anatu mucaa wallaahi irratti agarsiisuu hin barbaadu. Bareeda gooti. Mucaan barumsarra jira beekta. Durriyyeen bakka inni jirutti qabatti shamarri bakka ol hin baasin mucaa. Irratti wal fixxiitama Dubaay irraa galtuun lapheedha jalaa buusa daa'im. Uyyuu amma barri qollofatti. Asli maaf sodaata warra Dubaay kan akkanatti. Warra Dubaay kana sodaata baay'ee. No shamarri Dubaay tun bar qalbii jaraattu qulqullu gara laafummaa jaalala dhugaa beekani. Jarri jaalalumaa fi bar waa hin miinayyaniiti. Wanti kun dhugaa Dubaayin jaalala qulqullu jira suudii. Abbaan sirbee of hin daawwatu siin argitan nutu badhe ilaala. Sila asli ani mana kee yoo galumaaf fooloo nan goosisni rabbii jedhi. Soddaan fooloo goosisan piliis rabbumaa jedhaa soddaan kabaja qabaafannaa taachuu ulfina. Amma warri asirra jiru kun hundi isaa alaal ijoollee ganda tokkooti ijoollee si koomandooti. Akkatti gaarii miti keessummaa fooloo goosisan soddaa. Kana soddaa goosisa ilma sanyii mootii. Dhiisa tanniin teenna tanniin dhiisa. Kana fooloo godha. Wallah.
Rahma follow ko ay tesa ito durat. Kalba amma soddam follow ko ay na Rahma yadate. Guya ijaza kamar kenu ne Rahma bibtu. Tilki rangkad. Ramijo. Salah tu nemte. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh. Faya ikmi nagia. نبغى كمين. Faya birri walite agachane mama bayani wamnu akora makadit manat. عندنا مرقة شامل. لا دكتور ارجع بالبلي سامي أرقة شامل ورحمة كمين نجارتها. Naga wala reala tiba tiba walite babne sore wai binne remek. لا رقم تنوين كلا في ارجع لك وسميته أرقة شامل ما جلس دكتور ركون إنجراته. Emek. يوم ما جدني. مالته؟ Reen. ini أنا بيك والله ساموني كوان كوارو. راح معاك. Kumari basani doktor. Gitu garetti. Aku mereka. Reen kumari bajani. No, aku mereka ini berarti sosomtan. La reen sadar kato kofa kama kake namadar. Kumalam. Reala wabri Ethiopia. Ala baren yechu. Yokan jiddu galle kumari. Ma kumala ma sai nama bira umran finno inshallah. Ruza kat kore hagal ruza nyate. Kabira ka kalbin to wote umra finna ini ruzu mashaka shake hagal wakat tara. Udi reen. لك وسط ما يرجع رقم يجي ركتنا Waan hundaafuu Rahman sponsor taatu isiitu naggaadheedha. Inni ta'uu yoo baatte doktor. Rahman sponsora nurraa taatu naggaadheedha isi. Ustaz. Isi waa irraan bitatanii eessa fuutee sponsora isinirraa taate. Osoo isin waa irraa ajajettanii amma naggaadee waa irraa ajajan hin jajjabeessan amma mucattiin tun dhugaa dubbachuuf taanan wallaahi Rahmaan tun jechuun amma yoo haadha teessan umraa geessisan abbaa keessan umraa geessisan eessum adaadaa namoota dadhabaa kanneen keessattuu dubartii fa'aa umraa geessisan intala dubartiiti muqiima nama taftaf jedhu maasha Allah nama ammallee oduu warra durii kan akka warra duriititti warra durii kana wajjin sa'a dheeraa haasa'uu jaalatu amma akka ijoollee zamanaa tiktookitti nama fiiguu miti haasaya qabannaan jechuudha nama bohaarsuu danda'u amma warra akka biiftuu fi hikmaa fa'aa kun akkasumaraa miti. Akkasumarame namummaa hin qabanii ida namummaa qabaachuu fi nama guddaa amala nama guddaa ittiin qaban beekuun garagara amma isinii galee kanaafi nama akkanaa kana fooloo godhadha jabeeffadha umraa gisee haadha teessan geessisan abbaa keessan geessisan namoota gurguddaa geessisan wal baradhaani gisima hunda dhiiratti dawwalaa ooluu nama maal jechuu dubartiillee jabeessa. Dhukkuba walii jara walii beeka. Wallahi. Tole wudoche. Rahma follow godha kuno Rahma tan. Tabibtu gadi tabibtu cina irsa. Doktor galata mulfaadho dhugaa dubbachuudhaaf Rahman ammas baate akkuma kenna mana madaamii keessa hojjetaa. Cinatti hojii haaraa eegalattee nama akkanaa kana jabeessuun dirqama shamarran keenya walaa jabeessinu Rahman immoo dhugumatti kaametti intala lafarratti illee beekuudha. Jajjabeessaanii hundi keessaniyyuu fooloo godhaa feerraa bitadhaa uffata dibata warri makkaallee warri riyaadis hundi keessa warri Saudi Arabiyaa keessa jirtan xalabaata barbaaddan irraa argattanii uffata aadaa thank you so much ulfaadhu galatoomi habiibi yaa dibata garagara waanuma feetan xalabadhaa irraa guddi isaanii isiniin jedha aadaa gargaaraa guutuu ka'e ililli silamaa guutuuni doktoratillee galatoomi akkanatti ijoollee lafaa dhufte jabeessuu keetiif dhugaa galatoomi ulfaadhu ulfina siin mala. Angin itu nafsu taate jana jere foto hiar ya.
Laa dhugatti goobaziidha. Anumaayyuu gara hojii kana na harkisti. Maaliif hojii kana nu hojjennee ati goobaziidha naan jetti. Wallaahi beeqa. Jalqabi naan jetti anumaayyuu na harkisuu jirti. Nama ammallee naaffaa qabu miti. Nama dalagaa jajjabaadha. Nama daamitii baa jedhuudha. Nama kanaa kan ammoo jabeessuun dirqama wallaahi dhugumatti jechuudha. Raamaayyee asuma jabaadhu. Ati hojjetee nu koonsartii roodii gallafa marare. Lakin nama dha'e. Wayyaa rabbii fayya. Koonsartii takkitti kan Eenyu finne bakka namni lama ol ga'e iyyafatee sadaffaa dhaabata mataa dhaabe. Rabbii jedhi asli akkan naan jedhin. Wallaahi suni koonsartiin sun kan biraa kan namni hafe hin jiru. Galtee? Itiin ta'u uffata lama walirraan uffatte sanii doktor. Idi. Lama kami sila? Wallaahi shamarran masuudii keessayyuu anatu muudii qabaati ragaxi ragaxaa. Wallaahi Guddaan uffata qorraa uffatee dhufe sunoo eenyuun? Jaakeetti diimaa sanii? Maal ta'ee qabbana lafti qorraa wayi? Mudi warra mafuwat akkanii bartuudi. Istaayilii warra mafuwat. Istaayilii isaanii jedhamu. Yaa. Uffanni maas nama garan bade rabbi rasuuli jedhaati maaltu irraa bade? Dubartii qarree gubbarraa qoraan guuruu deemtu fakkaata. Ayi laakiin watimmaa diina kiyya wallaahi naazi. Maal? Kara miti diina kee labbee itti si beeku eessatti. Asli miqqanyaadha dhugaa amma si jibbee mee maal kee maal qabdaatitti miqqana rabbii jedhi. Morko. Yeeta abbaa isaa qaallo eessatti beeka. Eessatti beekale maal qabdaa si miqqanyale ennu kiyya harannaa keetu kun. Eessatti beeka mee maal miqqanya. Dhiisi soomana namnuma fedhe haa barreessooti koomantii doktor ilaalini. Kakannaan galaana nyaate bari hin beeku maal si miqqana. Nama kuma sadii qabda qaqqabeessi ilaale. Gurraachinna kana yoo taate anas irra gurraacha maal sitti miqqana rabbi jedhi waan biraa waan natti na caaltu hin agarre. Ittuma fakkaatti. Gurraachi. Istaayilii warra suuditi jette uffata diimaa qorraa halkan itti rafan qabattee dhuftee am. Oho. Maal dhabaa? Amma sagantaan biraan jiru gara manfuwaa kana hin dhufna. Sagantaan ammallee artistii wayii dhufaa jiredhanii kottaa. Barana eeyyama meesira wannoon kun maali yookaan isaa? Iddoon bashannana. Koonsartii. Suudiin gadhiistee amma bara. Haraama falaalli jiru amma? Hin jiru amma jira makkaan bicha irratti dhooggan malee bakka biraa hidhiidha eeyyama qaban na fakkaata gadhiisanii jiran garuu akka duraan seente. Kanoo. Bakka adeemi shorbaa tolfadhu si jahe. Obiraa galchina. Nama biraa eenyu caraa kenname. Tokko rabbii jedhii nagalchiiraa ture jala kana akka koofii ofirraa qabu tokko meeshaa jira. Maaluma rakkate yaaboo.